Harka fuuni akkam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota daawwattoota keenya an Keeroon Darajjeeti arra keessummaa jabdu tokkoon of biratti isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Namni kun ijoollee Oromoo akka ishee biyya baqaa keessatti dhalatanii fi afaan karaa ittiin barachuu danda'an haala mijeessuuf afaan publication projectii jedhuun uummata Oromoo biratti gadi baatee fudhatama guddaa argattee akkasumas hojii guddaa nama hojjetteedha. Keessummaan koo har'a Toltuu Tufaa jedhamti. Toltuun baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eedan galatooma. Hayyee Toltuu erga afaan publication projectii jedhu sanaan gadi baatee sana fiixaan baaste Toltuun baddee jirti arginee hin beennu. Maalirra akka isheen jirtullee quba hin qabnu jedhu daawwattoota keenya. Mee Toltuun eessatti badde? Sila namni hedduu gaafii sanillee na gaafachaa turani. Ani projectii afaan fiixatti eega baasee booda projectii san caaluu irratti tattaafadheetiin ture. Namni kan hin beeknee fi ani heerumeetiin ture jechuun projectii san booda heerumeetiin ijoollee lamallee argadhee ogummaa kiyya fixachuufillee waan hedduu irraa ture ani. Waaw, harka fuudhii dhufuu baannus baga haadha ilmaanii taatee baga rabbi ilmaanillee siif kenneen jedhaa Toltu baga gammaddeen. Baga waliin gammanne. Hayyee akkamiree amma ilmaan kana guddisaa afaan publicationii itti fufuuf yaada qabdamoo akkam? Amma ijoollee eega argadhee booda kunoo amma hojiin kenna maal akka ta'e amma ufumaan argaan jira. So Toltuu kunoo haadha ijoollee taatee jirtaa ijoollee guddisaa jirtaa itti gaafatamummaan haadha manummaa akkasitti baay'ee ulfaataa ta'e hin mul'ata. Mee haala kana ijoollee guddisaa gara afaan publicationii kanatti deebi'anii hojii hawaasaa kana hojjechuu hin ulfaatu akkamitti immoo deebite maaltu si kakaase? Sila jalqabumarraa afaaniif hawaasa waliin hedduu dalagaa ture. Ammoo dalagaan kiyya haadha ilmaan ta'uudhaafi hawaasa fi dalaguu adda baasuun qabu. Sila anaaf jecha tokkuma bar akka walitti qabsiisuun barachuu nurra jira. Ayyee baay'ee namatti tola. Toltuun biiziidha akkuma argaaru daawwattoota keenya. Haa ta'u iyyuu malee garuu haadha manaa ta'uun haadha ilmaanii ta'uun amma kana hojiitti qabamuun immoo hojii hawaasaa kanarraa booddeetti nan deebisu hojii afaanii kanarratti qabsaa'uun hojjechuun hittuma fufaadha arti Toltu dhugaa ejjennoo kee kanaaf galatoomi jenna. Mee hojii aaraa maal sirraa eegan daawwattooti keenya? Waan namni narraa eeguu qabu duraan dursee isiniif himuuf jecha Oromummaa keenya haala nagaatti eega seennee booda dalaguu qabna. Uummanni Oromoo kana waan narraa eeguu danda'u. Ijoollummaa keenya qabuudha, dargaggeessa keenya qabadhuudha. Oromummaa keenyarra boonuun hedduu barbaachisa. Anillee gama kiyyaan waa'ee ashaangulitii ijoollee irra dalagatiin ture uummatatti dhiyeessuun barbaada. Hayyee Toltu dhugaa baay'ee si eegna. Egaa rabbi si haa milkeessuun jedha projektii kee haaraattis. Mee wanti biraa gaaffii ansiif qabu daawwattoonni keenya si quunnamuu barbaadanii karaa kamiin deebii sirraa argachuu danda'u? Namni deebii yoo narraa barbaadani ani Facebook gubbarra barreesseetiin Facebook live namni na argachuu danda'a rakkoon qabu ani namni na dubbiseetiin marqaa. So inyaan namiti wanta kan ni dandeenya. Gaafii ka isin qabdan mara isiniif deebisuu danda'a rakkoon qabu. Toltuun akkuma si argaaru baay'ee biiziidha. Kunoo dana teessistee marqaa jirti. Haadha manaa ta'uu nama mulfaataa akka ta'e mul'isa. Akkuma Toltuu irraa dhageessan deebii Toltuu yoo barbaaddan karaa toora Facebook isheetti quunnamtanii gaaffii barbaaddan dhiyeessitanii fi deebii argachuu dandeessuun jedha. Toltuuni amma kana biizii taatee utuu jirtu haadha ilmaanii taatee utuu jirtu kun gannan qabu dubartoota keenyaaf fakkeenya ta'uu qabna. Keessumaa immoo qubee jenereeshinii kanaaf hin barbaachisa fakkeenyummaan jettee waan godhaa jirtu hundumaaf galanni keenya guddaadha. Toltuu dhumarratti dhaamsa uummata Oromootiif dhaamuu yoo qabaatte dhaamsa dhaamtu yoo qabaatte carraan sii kenna. Amma ogummaa kiyyaa fi jaarsa kiyya waliin ijoollee kiyya waliin biizii ta'uun nama dagachuu jechuu miti. Kanaaf jecha isinitti deebi'uuf amma yaada guddaan qaba. Akkuma duraan na gargaartani an isin malee hin danda'u. Ani gama an isin kakaasuu barbaada akkuma na kakaaftaniillee wal haa kakaafnuu jedheetiin dhaamsa kiyyaan kanuma galatoomne.
Hayyee toltu egaa gaaffiif deebii keenyaaf waan dhiyaattee deebii nu laatteef hedduu galatoomi. Galanni keenya baatini. Dhiyaadha isinillee kootu marqeetiin jira. Baay'ee bareeda. Na yaaddu jedha.